Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you 12 action verbs you do with your hands, okay? Baga channel kootii dhuftanii haaraa jechaadha. Jechoota 12 wantoota guyyuu guyyuu harka keessanii raawwattanii kan ilaallu ta'a jechaadha. Kanaafuu this video is for you to improve your English language and so that try to prepare a piece of paper and a pen and so that you can take note, okay? Mine qalama akkasumas immoo daftara xinnoo qopheessaa sana booddee irratti nootii fudhattu jechaadha. Isin gargaara. This video gonna improve your English a lot, okay? Ingiliffa keessan sirriitti waan jijjiiruuf akkas gochuu keessan hin raaffatinaa. So without further talk, let's dive into our lesson, okay? Okay, the first verb we're going to say is push. Push means to move something away from you. Waan tokko wayii ofirraa dhoofuu jechuun push jechuudha jechaadha. Akkasumas immoo jecha push jedhu kana jechaadha. Gocha yeroo darbe keessatti raawwattanii akkasiniif ibsu yoo barbaaddan push kan jedhu kana gara pushtitti jijjiirtu jechaadha. For example, he pushed the box. Kana jechuun inni sanduuqa dhiibe jechuudha jechaadha. And the second word we're going to see is pull. Pull means, okay, to bring something toward you waan tokko wayii ofitti fiduu jechaadha. Ofitti harkisuu jechuun immoo pull jennaani jechaadha. Kanaaf salphumatti pull jechuun harkisuu jechaadha. Kanaaf pull kan jedhu kana immooyyuu jecha yookaan gocha yeroo darbe keessatti raawwatamee akka gocha ammaa isiniif ibsu yogguu barbaaddan jechaadha. Pull kan jedhu gara pulleditti jijjiirtuu jechaadha. For example, okay, he pulled the table. He pulled the table jechuun inni teebilii harkise jechuudha jechaadha. And the third word we're going to say is hold. Hold jechuun immoo to keep something in your hand. Kana jechuun waan tokko wayii harkaan qabachuu jechaadha. Harkaan qabuu jechuun hold jennaan jechaadha. Akkasumas immoo jecha hold jedhu kana jechaadha. Gocha yeroo darbe akka nuuf ibsutti yeroo fayyadamuu barbaanne gara heelditti jijjiirraa jechaadha. For example, he held the baby. Kana jechuun inni daa'ima qabee jechuudha jechaadha. And the fourth word we're going to see is carry. Carry jechuun immooyyuu means to put something on your shoulder, okay? Or hold something in your hand. Waan tokko wayii ceekuu irratti baachuu yookaan immoo harka irratti qabatanii deemuun maal jedhama? Carry jedhama, okay? Akkasumas immoo jecha kana gocha yeroo darbe akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne carried jennee fayyadamna jechaadha. For example, he carried a bag. Kun jechuun inni boorsaa baadhate jechuudha jechaadha. And the fifth one is put something down, okay? Put something down means to place something on a surface. Kana jechuun waan tokko wayii lafa godhuu jechuun put something down jennaa jechaadha. For example, she put her bag down. Isheen boorsaa ishee lafa keesse jechuudha jechuudha. And the fifth one is pick something up, okay? Waan tokko ol kaasuu jechuudha. In English, it means to lift something from the ground. Waan wayii lafaa ol kaasuu jechuudha jechaadha. Kanaafuu gabaabumatti lafaa ol kaasuu jechuudha pick something up jechuun. Akkasumas immoo jecha kana gocha yeroo darbe akka nuuf ibsutti yeroo fayyadamuuf yoo barbaanne pick kan jedhu kana gara picktitti jijjiirra. Sana booddee okay, hima ittiin ijaarraa jechaadha. Garuu kan shanaffaa jechaadha, okay? Putuma waan ta'eedhaaf yeroo gocha yeroo darbee ittiin ibsachuu barbaannus kan ammaa ittiin ibsachuu barbaannus kanuma fayyadamna jechaadha. Okay, one example for the sixth one. He picked up the paper. Inni waraqaa ol kaase yookaan waraqaa kaase jechuudhaaf jechaadha. The seventh one is touch. Touch means to put your hand on something. Okay, harka kee waan wayiitirra gochuun tuttuquu jechuudha. Touch jennaan jechaadha. Okay. Akkasumas immoo jecha touch jedhu kana jechaadha gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne touch kan jedhu kana gara touchtitti jijjiirraa jechaadha. Touched. Okay. Touched akka hin jenne because touched jenna. Daasna akka tiitiitti dubbisna jechaadha. I will try to make a video on this one, okay? How to pronounce D like a T, like a D, and also actually we pronounce ED in three ways, okay? Karaa sadiin dubbisna ED kana. Isa mooyyuu yeroo biraa viidiyoo isiniif hin hojjedhaa jechaadha. But let's try to see one example for the seventh. So she touched my phone. Jechuun isheen bilbila koo tuqxe jechuudha jechaadha. And the eighth one is turn on, okay? Turn on jechuun simply, okay? Turn on means to make something start working. Wanta tokko wayii akka hojjetu gochuu kan jalqabsiisu jechaadha. Turn on jennaa jechaadha. Kanaaf turn on
Kana jechaadha gocha yeroo darbe akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne gara turned onitti jijjiirraa jechaadha. Amma ammoo turned jettu. Okay, turned on jedhu. So for example, he turned on the light. Inni ifaa bane jechuudha jechaadha. Now let's jump to the nines. Okay, so break. Break means okay to separate something into pieces. Wanti wayii addaan caccabsuu jechaadha break jechuun. Break jechuun salphumatti caccabsuu jechaadha. Jecha break jedhu kana ammoo gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne gara broke'itti jijjiirra. For example, he broke the glass. Inni burcuqqoo cabse jechuudha jechaadha. And the tenth one is drop. Drop means to let something fall. Wanti tokko takkuufuu gochuu jechaadha. Harka keenya gad lakkisuun ta'uu danda'a. Yookaan akka tasaatis nu harkaa bu'uu danda'a. That one is called drop. Jecha drop jedhu kana ammoo gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne gara droptitti jijjiirraa jechaadha. For example, he dropped the bottle. Kana jechuun inni burcuqqoo gad dhiise jechuudhaaf jechaadha. He dropped the bottle. Okay. Now, number 11, okay, give. Give jechuun okay, to hand something to someone. Waan wayii nama tokkoof kennuu jechuudha. Give. Kanaaf jecha give jedhu kana ammoo gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne gara gave'itti jijjiirraa jechaadha. For example, she gave him a book. Isheen kitaaba kenniteef jechuudha jechaadha. 12. The last but not the least, okay. Close. Close means okay to stop something from being open. Wanti tokko banaa yoo jiraate cufuu jechuudha baqa close jechuudha. Okay. Akkasumas immoo jecha close jedhu kana yeroo darbe keessatti gocha yeroo darbee akka nuuf ibsutti yogguu fayyadamuu barbaanne gara closed'itti jijjiirraa jechaadha. For example, he closed the window. Inni foddaa cufe jechuudhaaf jechaadha. So that's all about our today's lesson. Barnoonni har'aa keenya kanuma fakkaata. If you like this video, please like it and again try to share it for your friend. Okay? Viidiyoo kana yoo jaalattan like godhaa akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share godhaa jechaadha. And again, if you're new for this channel, please try to subscribe. Haaroo yoo taatan immoo chaanaalii kanaaf subscribe godhaa. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. See you on another video. Goodbye.